Sirni daldala addunyaa saffisa olaanaan gara dijitaalawaatti jijjiiramaa jira. Baankiin Oromiyaas tajaajila baankii dijitaalawaa fi hunda galeessa caalaatti ammayyeessee isiniif dhiyeessee jira. Maallaqa erguufis ta'e fudhachuuf, yeroo qilleensaa moobaayilaa guuttachuuf yookaan ergaa gabaabaa sochii herrega keessanii ilaallatu beekuu feetanii salphumatti urjii 840 riqicha irratti bilbiluu qofaan tajaajila baankii moobaayilaa hunda galeessa baankii keenya irraa argattaniin hunda raawwachuu ni dandeessu. Maashinoota ATM keenya irraa maallaqa baafachuuf, giddugala daldalaa kamittuu maashinoota poosiin kaffaltii raawwachuuf, lakkoofsa kaardii ATM keessan irra jiru qofaan gara kaardii ATM birootti maallaqa dabarsuufis ta'e fudhachuu yoo feetan tajaajilli baankii Oro Card isin barbaachisa. Tajaajila internet baankii Oro Click fayyadamuun maallaqa erguu, ergaa gabaabaa sochii herrega keessanii baruuf, ajaja kaffaltii dhaabbatoo ta'an dabarsuuf akkasumas hojjettoota keessaniif mindaa kaffaluuf. Kanaafuu maal eegdu? Tajaajila baankii keenya kanneen sochii jiruuf jireenya keenya idilee salphisaniif ammayyeessan har'uma fayyadamuu eegalaa. Milkaa'ina keessaniif hojjenna. Baankii Oromiyaa, baankii uummataa.